warri shamarri furtuun sun akka garaa jabaate. Gartee shamarran kakalloo osoo agartanu shamarran gartee uffanni itti ta'uu qolatanii ta'u uffanni bitanii ittiin galan bitattee galtuu irra dha'ummaan osoo argitanu karaa ittiin furdatan maa himneef wallahi sumurgaa wallahi birgaa si gaataara. Tokkoffaa dhaggeeffadhu tokkoffaa sun dhaggeeffadhu cuqqaadha abdi muitii godhadhu haasaa jira tokkoffaa shamarri warri qaqallatu kun haga isaanii warri qaqallaa kun haga isaanii namni waa nyaatu wallaahi haga isaanii namni nyaatu jiru si galte nyaatan waa namni sharrii qaba si galte sharrii takka jedhu hinaaffaa lama jedhu tuulamaa isaan guddisuu dhabde si galte kana isaan guddisuu dhabde malee anamma sharrii namaan qabu histii namaan qabu injiraame haalli adeemni wantidha sharrii namaan qabu eenyumaafuu jechuudha si galte asirratti hin tolani kolfaan taphadhaa. Nama sharriin qabu ebalumaa argate ebalumaa gudate ebaluu akkasumaa ta'e namarra deenaas waan amma wanna nyaadhu hundinaas furtii furdini kee kanuma nyaatan nama ol nyaate garuu haga nama qallaa namni waa nyaatu jiru wallaahi godhudha haga nama qallaa namni waa nyaatu wallaahi shamarran kala namni nyaatu jiru ina dhugaa jechaadha wallaahi dhugaa jechaa jedhanidha. Na shamarri qalloon nyaata nyaatti miti wallaahi tirii tokko otoo asii nama qalloo jiraadhee jira hiriyyaa qalloo qabaa garuu nyaata isaan nama qallaa nyaatu hin jiru. Amana wallaahi dhugaa isiniin jedha. Wallaahi. Waliin machalleessiti jedhe. Hin machalleessi mai garuu weebsumaadha gara ila ama waadu na dibe ber duba rabbi ama wallahi yero tokko waadin talabeytan ila tokkofa bar inshallah adagaan diirarran gaayir tokkofa marqa marqitan namni jalqaba qammasu isin dada bashani baysa fere namni tiraku jalqaba qammasu isin dabo goota namni jalqaba qammasu isin nyaata kamuu nyaata gartee sila mootummaa nyaatullee abbaan fedhe kamiskiin nyaatullee kaaftamee nyaatullee namni jalqaba qammasu isin garuu ama namoonni tokko gartee nasiibuma ama fakkeenya ati furdo maashaallah tabarakallah rabbi malee dabalee si haa furdisu garuu ati gizee duraan qal'oo san nyaata akkam nyaatta sume gizee duraan qal'oo dhugaa dubbachuuf yaani durillee qal'ina akkas san hin qabu qal'ina akkasi mukaa san hin qabu maatii keessatti illee jechuudha maatii kenna keessaa na bicha furdo si galtee qaama akkasitti qal'asan hin qabu garuu wallahi nyaatu namni nyaatu takka nyaata kana qaama kiyyaan furdisaa qaama kiyyaan jiraacheffadhaa qaama kiyyaan kana baasadee nyaadheen beeku wallahi waa billahi kama dhugaa jechuudha kama dhugaa kama rabbi beekusan jechuudha takka of furdisaa of samaal jedhee waan fakkeenyaaf namni gariin of qal'isuu cinqamaa of furdisuu an takka cinqamee hin beeku naanumaas waan ma nyaadhu naas baay'ina furdise malee cinqamee hin beeku waan kana nyaadhee waan kana dhugee tadha jedhee hin beeku garuu kennama rabbii shukriidha yaa irriba jaalatte dhan shamarri furdo irriba illee rafaan jechuun irriba akkasillee osoo hin ta'e ima rafa wallaahi maal kun aramaan rafaan anama sa'aatii halkan keessaa nama keennan onlaayinii abbaa fedhe akka lubbuu jara yoo bila naftu saa nama kennan rafaa ganama akka sa'aatii asii sa'aatii 8 ka'a yaa bakka dalagallee ima dalagaa hundidha wallaahi dhugaa isiniin jedhaan anam dhuga biyya bahee waggaa ramadaan waggaa 4 deemtaan irraa isiniin qicummat garuu takka mana kana bahee ijaazaa konsortii sargii aadaa sumayya guyyama takka bakka cidhaa dhaabatu dhaqneen hin ba'u bakka dalagaati walii gadi hin deemu bakka bashannanaan zooru hin zooru bakka ima dalaga wanni nyaadhu sunaas baay'een dalagadde amna tokko sumayyaan hojiin qabu teettee nyaatanii fudhatte namni jedhu baay'ee wallaahi dhugama gar agartii nam dalaguun jiru nyaata arabaa iddoo beeksisulee nyaata arabaa hojjedhaan nyaata hojjedhaan haga as dadhabduun beeku haga dhaabbattee si dadhabsisu beeku si galtee so kanaafuu nyaata arabaa no nyaata kana yaada itu tokko faa hinaafa namni kapsaa nyaatta no kapsaan hojjetamu ruuza kapsaa kapsaan hojjetamu asitti baay'ee yaa kana mana jiru kanatti badudha tokko faan galgala ruuzi nyaata ruuzi yookiin hanga keessatti nyaata ji'a keessatti gisee lama ji'a keessatti
yos dibe ani mujrami akasi so kanan sinan taate wesinun dikesa ummata dhaggeeffadha baik sala akasi sole tap goda me tap kan kuso to magal tada fa ani garu munira nyaatee furtu akasi me uno munira ye fudhatte bicha na dhibe loti yaba kana ga nuste muiti bana hada wallahi ani kiji bu go sni hima ani ya haga nama kala nama am fakaya nam kurda wa nyata nam kurda sri nyata kiji ba huno an wasi an am kurdo da me haga shamara kala nam wa nyata dura wallahi inyati kadaba nyati wallahi shamara kallon akalasta ka mishigir mi ka to kolibeta gize tikuran bishan tikana to ko burabar tikana bido beta ebe shamara me kallon garaj akka pistala adar kibata wallahi kamarana kallo fogawa na jokan akalasta ka wa kura da kalasta ka itanani yoli ka wallahi amma da bari wajuma ya tani isa su duro belo kamarana kallo mushkila akka maal jechuudha. akka zetu kamana geessa mini goyi Mee goora magaa kiyya magaa. Shamarri qaqalloon haga isaan namni waa nyaatu hin jiru haga isaan namni waa garuu subhaanallah ittiin goru hin sifaa'u. Warri furdaa bar bishaan yoo dhuge wallaahi hin furdisa. Bishaan nagaa yoo dhuge bishaan xadila kana jechuudha. Bishaan kana dheebuu fudhame bishaan hin qallisu. Shamara furdoo jechuudha. Furdisa jechuudha. Qaqalloon hin nyaatti wanni isaan hin nyaannu isa dandeenye jiru. Alhamdulillah wallaahi. Ani furdinni hiyyatti baay'ee gammada. Wallaahi sirrees samiiraa dhugaa si jechaa jira maal kolfita. Wallaahi dhugaa jechaa jira. jarana warri amma uti kentan kana sin ergattani ma yaadan kennan Yeah. adama no bujumana kallo alina kudemta No. Barisa gaafii na gaafate akka la wallahi nadi be bari mira inwa taazama beita am hali taazama beita amma shamari to kufurdo gaga shamari tu aballe mi kirra dalaid shu dalaid ya takat yo dalaid de kadira dura le kam masujar kila jara ken mi amma da gefadu wai si ma Sulaiman da gefadu Sulaiman da kai dira fidala hamdura wa nyata ji na gefadu dira fidala kam tu rawanya dala rawanya kam tu rawanya wala dala tu rawanya Dala. aki Dala. agajur dala rawanya Dhiirti bar. akamit Dhiirti gisee fayyadamu sanatti dhaggeeffatu. Gisee fayyadamu sanatti dhaggeeffatu nyaata. Shamarreen fakkeenyaaf amma waa nyaatu. la akasi miti shabaka sikakka bujira barra kote shabaka mai din shi bujira luti takkanne Ati haasa uummanni daawwattoon haa dhageessu qaqqabamaa jira namichoon. Dhiisi. tole dheerti fakkeenyaaf nyaata hogguu naqatanii murteessanii dhiiraa dhalaa nyaatan dhiirti hogguu lama sadii afur qaceelloo fuuteeti hafarsitee bishaan irra dhuftee kaatee deemti. Dhalaan isaanii wajji eegalanii gatteessee kabirarree irra dabalattee haasawaa ummuuxaa wallahi mungkin dooniyaa cina isaan booda dooniyaa cinaa silaa isaa wallahi ummuuxaa haasawaa ciqilfachaa itti naqanii kiritiitii tana fa'ina karaa finfinne irraa ilaa adaama shaashamannee deemu itti naqanii abbanii gallaqisan miskiiticha biyya hanga san nyaata waan dura dhuge tulum jee bira taa'u feetu qoonqoo bira utaalee isaan dumaa gaditti fi miikaatti naqan taaka jee isa lammadaa manguddoon biyya teenyatti gaafa turaa na dhagee nuti akka aadaa keenyaa akka aadaa harargeetti biddeena ganamuu buufanna biddeena owwaa kana sumeeyyaa ganamuu buusna biddeena Yaa dinatti ni min waa'ee harka bittiin beeka. Buddeena isaan qorraa nyaatan buddeena
Ganamuu hin buusan hin beekaa. Ana baatti guddadhe aadaa keessatti danda beekaa. Gulbata kana ganama jechuun gulbata kana hojii. Nuti bitteena galgala buufnee waa hafe bitteena kalee nyaannu nuti re'ee dura keenya. Bitteena kalee nyaannu. Yaa hin beekaa. Ganamarraa bitteena buusa warreen argee ganamarraa ka'ee jechuudha wanti isaanii booshaa isaanii ganamarraa bitteena buusanii bishiroon hoo'itu nyaannoo isaanii beekaa natti hundeebi. Hin beekaa bifti. Akkasuma nyaanna. Akkasuma nyaanna. Oowwan nyaanna. Dhiirti bitteena san habbaa lama nyaatti. Bitteena qaqallisanii bitteena kana kafiifa kana gartee bitteenni qibamni keenya babal'aa miti xixiqqaadha agartee xixiqqaa qibamni argeedha. Hanganuma takka yaani. Bakka bal'aasanii miti kamasoobii guutuusan hin qabnu bitteena xixiqqaa kana buufna. Bitteena xixiqqaa kana gisee akkana itti buufna. Eewa. Dhiirti habba lama. Tokko cinaa lama. Antee monetara naa kenni mee warra jaltara afaan banu turaa mo'iitii godhaa gasa mana keetii bahu monetara naa kenni naangoo naa kenni. Salaatiin haasaa oke. Monetarii naa kenni monetarii aangoo naa kenni deem nama barbaaden galchaa nama natti ture asala. Mo'iitii godha nama naa. Salaatiin oke. Salaatiin deebi haasaa. Monetara naa kenni deem baay'ee. Taan musnaa jechuunis musi godha taa'edha. Eenyu kas gooti. Mo'iitii godha wannaa afaan natti dhaqqabdan. Yeroo si wajjin afaan daragadhu qabu maal maqaa qabdi maqaan qabdu bar. Abdii jirullee amma silaa si galchaa wanti hin rakkoo fi shabakaan keessatti hojjetu akkam si godhe si galchaa qoon yoo si bahaan kennu ga'eessu hojjetu si gal darbaan. Mana keessa jira mana keessa jira. Aadaan ilaala jala argate aadaan kootu. Ganni kootu. Muriiraayessi guddisaa qooyatti. Guddattee teettaa uummata kana ol naqe. Guddisi. Waalaikum salam ganniye jirta mama. Ini bareedu. Jira galata rabbi. Kamati kana sura jiraadhe sidum gadde enati sotte. Wallahi kamata agam tak sun jirta jira galata rabbi alhamdulillah. Abdi julle dukkana keessa jirta. Dukkana keessa. Salaam alaikum. Waalaikum salam. Siraan nasa ishaan koo qabnaa fi binoo amma jechuudha maaliif jetti kabbaree noo jetti kabbarra. Munira yaase. Maagiree. Wayinam namni baay'ee. Haasaa yaa. Munira akkam nagaa fayyaadha? Nagaa biyya kami? Nagaa mi? Fayyaa kee takka maka jiraatu. Nagaa Jira wala jira. Qabsoo wala jirtana fakkaatte waa'ee mormii lama waa'ee furdinnaa fi qal'innaa. Sumayya mau mana kerana kasih orang kerana di Jerman guys. Sumayya mana kerana kasih san? Sama dengan lo nih, madabara lama di berbahasa dapat di madabara lama. Coba kita. Kalau madabara atau polino. Munira, abdi julle sudah wajah saya dawa menamani fajar wantai fakai sebesar dasman shan video padanya des pera. Munira nanti, berarti netral nanti. Ya, munira nanti. Abdi tiba-tiba dutai, mana ke? Nama kita akan berkata tak, nama video dah tarik. Ya, saya baru. Ada mau surah berita, masya Allah. Munira mari, mau semua cuma juga. Saya ada ni bila butuh bang Munira. Tiga macam punya malah sebelum dia. Naga dami. Ma terus bilang negara, terus bilang teh hamaran sibra tu waktu itu orang orang nombor kau tu. Ini mana negara ni? Amala kata, nama kata, hamaran ni ada. Ini Akan hamaran ni bakal butuh. asli sekarang. Ini hamaran kalau berbikin nama kamu mare kamu berbikin kayak kamu jo. Akan nyata bergori nyatu ya kan. Ya. Sa ummanni kun nurra muudii qabatanii ummanni lamaan kun ummata jazbaa Sumayyaa fi Sultaan kun maal jechuudha? Keessaa walii dabaluu kutan wajjin ajjalu jira.
Ya, Ni bekan. shirki kawan anda. Wajah aja. Cuma ternyata Asal lu ada ini pak. Sebelum ada usai kalian ada. lah miskin asal lu jiran sekali. Lebih tidak. Ya, cuma tawarin orang itu. Salahnya itu dia tiba. Insyaallah. Mungkin. Syakki. Ini muni rakam Akka si ijoollee keenya ijoollee sun gara biyyaa irraa beeraa polisii huccuun beeksifadha. Abdii huccuun gurguraa bara huccuu nama naa fidi kaa. Ani siif hin fidaa. ma bar si dubbisa jedhee wallaa si dubbisa jedhee irraan fadhi billaalee beeksisa godhu ummata kana lama dhibba lama haala beeksisa godhu. Eegaa billaalee kana wanti dalagannaa yaafi Oromoon booda wal gargaaraa wal maarree ta'a jechuudha. Akkana anallee na beektanii warroonni gara jirtan abdii cirullee ijoollee Suudi Arabiyaa fi handifaata Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaad. Ani dhaloonni kiyya Arsii Bahaa Aanaa Shirka kan jedhamu dhaladhee hojiin kiyya ogummaa fayyaa yookaan qorsa aadaa qorsa bashaa namoota dhibee garaagaraatiin rakkatan biyya Suudi Arabiyaa keessatti asitti yaala biyyaa fi biyya alaa keessatti dalaga. Dawaa kamiyyuu nama argachuu dandeettanii kan akka kalee kan akka dhukkuba cunqursaa kintaalootii dhibee simbiraa ija namaa harka namaa waa hedduu nama argachuu dandeettan. Kanaaf namni 188 kun Diriya baawwayne yoo beekanii shiidha yoo beekanii larkootaa xixiqqoo. Dubaay dhageetiin meeshaa maallaqa waan hin qabu Dubaay hin fidee. Agartanii jara kan jedhiin bada. Dhugaa rabbiillee si du'e. Oromoo. Uffata bareedaa qabdi dhugaa rabbi warri Suudi Arabiyaa keessa jirtan bakka kamittuu isinii beeksitu. Suudi Arabiyaa warri keessattuu warri Riyaadiin jirtan. Riyaadiin, Karjiin, Waadi Dawaasir, Dammaam, Baayif, Dawaadimmee, Alqasim. Kunniin guutuun gara uffata aadaatiin uffata kamiyyuu ta'ee Muniiraa Muhammad bareedduu teessan qarqanii kabajamtuu itti gaafatamtuu shamarran Suudi Arabiyaa. Suudi Arabiyaa qofa osoo hin taane akkuma shamarran Oromootittuu nuun gartanii fakkeenya irraa fudhatanii gartanii kun nama dhahoo taa'ee isin gorsee isin jajjabeessee asitti waan hundi isin ta'aa jiru waan ta'eef isii biraa uffata argachuu dandeessan gara fayyaatiin ammoo abdii cirulla jettanii biyyaa fi biyya alaa keessatti maatii isin jala dhukkubsatee obbolii isin jala dhukkubsatee biyyaan isin jala dhukkubsatee abdii cirulla jettan argachuu dandeettan keessattuu firfaalee hiigadhaa ani shiita akka ofirraa qabduu fedhaa lakkoofsi firfaalee irraa fudha. Lakkoofsa kiyya duwwaa 3 qabadhaa abdii diibi duwwaa 3 9 5 takka 6 9. Dhageessanii moo? Irraan deema. Irra deebii takkitti. Okay. Duwwaa 5 3 9 3 55 16 9. Okay. Bilbila kiyya jechuudha. Yoo warri isin galte waliifannaa kunoo laa diriya kun shiita footaa wajjiiti kun amma shiita laa kun shiita footaa wajjiitiini laa gatii xiqqishoo qofattiin isin kadhatan walirratti jechuudha huccuu kana dhuffatu ni beekan huccuun maaraachaan ni beekan huccuu kan huccuutti ni beekan huccuu dhuffatu faalsuu huccuu dhuffatu ni Qabdan fa'aa jaarsa keessa na foodattee muudhaaf shiita babbareedaa shiita haphii kanneen gartee yeroo mana keessa deddeemtan kutaa jechuuf ittiin jaarsa huccuu hirriibaa waan barbaadan lakkoofsa kana irraa argatan. Huccuu aadaa kunuunaa foodaa booddee foodaa akka nama qabu jira gurraachi diimtuutti gosa feetanitti kunuunaa argatan foodaan tun namarra teessu namarraa shalala fi jenne sanii sifaa feetanitti qabdi Muniiraan amma san huccuu bakka biraatti fidee as keessaa huccuu itti laaftutti isin qabna yaadda foodaa xixiqqoo ammallee foodaa xixiqqoo kunuunaa. Ammallee foodaa akkanaa gargaartanii xixiqqoo kanallee ni qabaa sifaa feetanitti qabaa
dukkaana muniiraa jechuudha. Yoo achi garagalchi kaatee bulchuu dukkaana mana keessatti dukkaana banee kunuuna duuba asiis kana hunda ni jira. Hangaan taa'u kana qofaa qullaadhaa jechuudha. Hangaan taa'u kana qofaa qullaa. Manni guutuun jechuudha. Okay.